my god. Oh my god. Hattu magala Adama bakka. Hattu argeera hattu konferensi amma kana qabu tasuma nagarru gawaqa. Hattu konferensi amma kana qabu tasuma nagarru. Guys, ilaalaa jirtu miti. Hattu nakkamatti daffarii mana baankii seena. Yooyyaa akka fuune akkam jirtu nagaa keessanii jaalatamtoota kabajamtoota hordoftootaa fi akkasuma maatii jaalalaa fuula YouTube channel kooti Dachoo Entertainment nagaa keessanii nageenya bilaadha maatii keessan nagaadha quba qabdu walii bilbiltu firri nagaadha hunduu nagaadha baga nagaa taatan ammallee nagaa ta'a. Egaa Dachoo Entertainment akkuma waadaa isiniif gale kanaan booda wantoota barsiisoo bashannansiisoo akkasuma qophiiwwan garaagaraa wantootuma kanaan dura gara TikTok fuula TikTokiyyaatiin beektan gara fuula YouTube kanatti isiniif fidee simbohaarsa bashannansiisoo wajjiniin yeroo koo dabarsa isinin fuula kana subscribe gochuun dagatina share gochuun dagatina akkasuma immoo yaada qabdan karaa comment section kootatti yaada isin dalagamuu barbaadu wanta isin tole wanta itti bade hundayyuu dabarreessa fayyaa ta'aadha ulfaadha isinin jaaladha manni kun mana Dachoo Entertainment mana keessanidha fayyaa ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko isin qabadde dhufe. Viidiyochi simaadha viidiyoo security camera. Viidiyoo security camera keessa ba'edha. Amma kana hattuun akkana taanaan osoo deemnu ofii keenyaaf wal dhabuun keenya noolu. Nama hatu isaa hin oolu gawaaqaa. Guys, namni na argan jedhu hattuun ani beeku dhugaa amanuu natti ulfaate viidicha security camera gaafa arge viidicha san gaafa argu amanuu natti ulfaate dhugaa waaqa amanuu natti ulfaate tooftan isaanii waan biraattidha haalli ittiin isaan hatan waan biraattidha konfidensiin isaanii waan biraattidha ani yaadaneettu kan mana baankii seenii akkasittiin hate alatti immoo uummata maal gochaa ture suuqiiwwan garaagaraa hoteelota garaagaraa namoota garaagaraa maal gochaa ture namni kun amma kana dhaabbata guddaa seenii yookaan immoo dhaabbata faayinaanshaali tokko seenee waan akkasii dalage hanna akkasii dalage alatti immoo maal gochaa ture. Kana immoo tilmaama namatti ulfaatu dhugaa waaqa baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Mee viidicha lallootti deebina. Keessattuyyuu namoonni naannoo magaalaa Adaamaa jiraattan magaalaa Adaamaa namni jiraattan adaraa keessan sirriitti of eegaa waaqayyoon gaditti Adaamaa keessatti hanni baay'ee cimeera. Unbelievable. Dhugaa jechuun baay'ee natti ulfaatteera sa'aatii isaan itti dhufanii akkaataa isaatti mari'atanii dhufan akkaataa isaatti sirriittoo hojjettoota biizii godhanii hojii akkasii hojjetan waan baay'ee nama dhiibudha dhugaa waaqa waan baay'ee nama dhiibudha. Warri viidiyoo kana agartan hundi keessaniyyuu nama kana ijoollee kana sadii keessattuyyuu mucaa hatticha fuulli isaa baay'ee sirriitti mul'ata waan ta'eef mucaa hattuun kun fuulli isaa sirriitti mul'ata waan ta'eef amma danda'ama ta'e nu gargaaradha hattuu kana serious hattuu kana nama anis magaalaa Adaamaa jiraadha waan ta'eef nama hattuu kana biraan nagahe ani ofii kootiif qarshii 10,000 nama hattuu kanaan magaalaa Adaamaatti suura isaa argee isaa ta'uu kan iddoo jireenya isaa argee yookaan immoo nama isaa argina quunnamsuu danda'e qarshii 10,000 Itoophiyaan qarshii 10,000 nan kaffalaa fi bilbila qofa miti baay'ee ani waan sana argannaa fi miti yookaan bilbilicha badee sana argannaa osoo hin ta'in fuuldura isaa kanuma bakka inni jechuun wanta irraa nurra ga'e kun deebisee booda nama biraatti irra gahaa waan ta'eef namoota biraatti irra gahaa waan ta'eef barumsa akka ta'uu fi mee viidicha ilaallee walitti adeemnu. Jalqaba irratti nama sirtaanii seenan ilaala jalqaba irratti nama sirtaanii seenanii inni tokko gara harka bitaatti goreera inni tokko gara harka mirgaatti goreera inni tokko immoo koloniirra dhaabbateera ilaala inni tokko koloniirra dhaabbateera. Intalittiin immoo ilaala asitti hojjettuun kun immoo kastamariitu gara baankii dhufee waan ta'eef kastamarii sarfi gochuuf maal goote kastamarii sarfi gochuuf dhaqxee wanta isaan barbaadan maal isaan akka isaan barbaadan sarfi gochuuf jettee gara firoonti irraa baatee gara duubaatti gargaarsa fachi deemteetti. Ilala. Ilala sirriitti. Inni tokko darbee seeneera ilala. Inni tokko darbee seeneera. Darbee seenee taa'ee maal godhaa? Warroota keessa sa'aatiin kun sa'a laaqanaatidha. Sa'a hojjetaa muraasni ittiin laaqana beera waan ta'eef sirriitti qoratanii dhufaniiti. Inni tokko gara iskeechi seenee biizii gochaa jira. Warra dubara taa'u akka inni ilaalle. Isaan lamaan hafan immoo duubarratti inni tokko hattuudha inni tokko immoo foddaa gubbaa dhaabbateet namni kastamariin kana seenee akka dhufu
Kastamari jiraan dhufu akka hin agarreef shafaraafii jira. Ilaala asirratti. Ilaala. Sun foddaan dhaabbata shafaraafii jira. Inni immoo bilbileessaa akka jiru maal tokko jala sana akka jiru achi ilaalee dhufeera. Ilaala beeyesus. Qaxxaree bahee deeme. Ani gocha kana gochuu miti viidiyoo kana gaafa ilaalu onneen koo akkas dhaata dhugaa waaqaam. Gocha akkasii hojjechuu miti viidiyoo kana gaafa ilaalu iyyuu onneen koo akkas dhaachaa jira. ምን አይነት ድፍረት ቢሆን ነው? ምን አይነት ድፍረት ነው? በኢየሱስ ኢላላ እነሱ ተፈሙ ማልጎዳ አሲየ ወርዶ ወጅሩ ኮ ከሳን ይላልፍ ኢላላ ድራዋ ቆጂሳኒ ወርዶ ወጅሩ ከሰላልፍ ወረሲ ቢዚ ጎቻራ እነ ተኮ ፎዳር አበተ ከስተመሬት እንጅሩ ሻፈሬ ፊጅራ ሰለፍጭ ሞሃቴ ወረቴ ቤረ ብልጭ intalettiin garraamish ko kastamari sarfi gootee gara fuuldura baatee kastamari waan isaan barbaadan gaafattee as deebiti. Guys, ilaala alinne ala beesuni bahee bilbilaaf kakoottaadhaan. Inni kun akkaawuntii banachuu dhufee yookaan immoo waan ta'e gochuu dhufeera. Akkaawuntii nama ID irraa fuutee waan wayii ilaalaa jirti. Maal godhan deebi'aa yookaan immoo waan ta'e jedhanii mattaawaqaa waraqaa eenyummaa ishee irraa fudhatee bahee. Ila, haasawaa kamko. Naa hundaafuu jiraatonni magaalaa Adaamaa, dargaggoonni magaalaa Adaamaa adaraa keessan viidiyoo kana sheer godhaati wal biraan gaati. Mucaa kana osoo torbee tokko guutiin eenyummaa isaa barbaadamee suura isaa iskiriinshot godhee dan ka'a. Eenyummaa isaa barbaadamee akka nu qabamu.